Jalala ifna wala jibbe shagentala Iddoo jirtanutti nageenya keenya kabajaa isin qaqqabu akkam jirtu hordoftoota Aannan Tube. Aannan Tube akka beekamtu seenessoo garagaraa fi seenaa jaalalaa qabattee isin biraan dhiyaatti. Hadhammoo waa'ee jaalalaa keessumaa shamarraniif immoo gorsa muraasa isiniif kennuuf waan ta'eef hanga dhumaatti nu caqasaa. Keessumaa immoo shamarran kan isaan gochuu qabdanu yeroo baay'ee dhiirri tokko yookaan abbaan manaa keessanii yookaan dhiirsi keessan hanga dhumaatti akka isin jaallatuuf maal gochuu qabdu kan jedhu qabxii waan muraasa isin biraan qaqqabsiisa. Sanaan dura immoo Aannan Tube'n subscribe, share akkasumas like gochuudhaan namoota hedduu bira akka qaqqabuuf gahee keessan baadhaa jechuu jaallanna. Jalala ifna wala jibbe shagentala Egaa dhirsi yookaan abbaan manaa kee tokko hanga dhumaatti akka si jaallatuuf maal gochuu qabda? Keessumaa gaaf osoo kana hin dubbatin yeroo ammaa gaa'illi hedduun diigamaa jira. Rakkoon isaa maali yoo jenne ogeessi hedduun qorataniiru garuu ammas furmaanni hin argamne. Nuti immoo mee isin gargaaraa kan jedhu kan qorannoodhaan taasifamee muraasa isaanii isin bira qaqqabsiifna. Abbaa manaa kee yoo hanga dhumaatti akka inni si jaallatu si malee addunyaan kun akka inni jibbisiisuun gochuu yoo feete qulqullina midhagina keetii eeguun baay'ee murteessaadha. Kana jechuun maalinni yeroo baay'ee qaama kee dhiqachuu, ilkaan kee qulqulleeffachuu, huccuu ati uffattu yaada isaa kan harkisu, miira isaa kan harkisu jechuudha. Akkasumas huccuu mana kee qulqullinaan yoo qabde yeroo hedduu abbaa manaa kee yookaan dhirsi kee kun akka si yaaduuf bakkee akka inni hin laalle ni taasisa. Kun immoo jaalalli keessan akka inni yeroo dheeraa qabaatu ni taasisa. Kanaaf yeroo hedduu qulqullina qabaadhu. Dabalataan immoo iccitii isaa eeguunis murteessaadha. Bakka garagaraa isaa waliin ni deemtu. Bashannanuu ta'uu danda'a, waliin nyaachuu yookaan immoo namoota fira bira deemuudha. Sana ta'uu baannaanis maatii kee bira deemuu ni dandeessu. Yogguu iddoo akkasii deemtanuu iccitii isaa sirnaan eeguunis baay'ee gaariidha. Yoo iccitii isaa mana keessaa deemtee iddoo hundatti hin himtatee jaalalleen kee kun ni aara. Guyyaa keessa immoo gaa'illi keessan ni diigama yookaan jaalalli keessan ni cabaa jechuudha. Kanaaf akka hanqaaqutti eeggachuuf iccitii isaa sirnaan eegi. Qabxiinni gara biraa immoo akka inni fedhe ta'eef walqunnamtii saalaa irratti yeroo baay'ee namoonni hedduu walqunnamtii saalaa yeroo raawwannu poozishinii yookaan kallattii tokko qofaan kan raawwachuu kan barbaannu. Inni dhiiraa irraan goraa isheen shamarranii jalaan ni ciisti raawwate. Kun garuu gaarii miti. Dhiirri akka gara biraan deemneef akka inni fedhe ta'u poozishinii yookaan kallattii garaagaraatiin walqunnamtii saalaa raawwachuu. Akkasumas walqunnamtii saalaatiin dura warmaappii yookaan wal ho'isuudhaan yeroo walqunnamtii gaarii fi gammachiisaa ta'e yoo qabaate na amanii cancala jaalalaa cimaadhaan ni hiitaan dhirsa kee kana. Kanaaf akka inni fedhetti kallattii garaagaraatiin walqunnamtii saalaa raawwadha. Inni gara biraan immoo jaalala keessan teeksuudhaaf isin gargaaru gammachuu walqixxa kennuudha yookaan immoo dhirsa kee kana caarsiftee nama eenyuun caalaa jaallachuudha. Kana jechuun maalinni iddoo garagaraa ni deemtu waliin. Firoota kee biraa, hiriyoota isaa bira deemtanii ni taphattu yookaan mana keessan namoonni garagaraa ni dhufu. Waggaa namoonni garagaraa dhufanu kolfitee taphattee kanatti jira sanaa wajjin gammadduu isa aarsuudhaa ni danda'a. Kun immoo booda suuta jedhaa mana keessan ni miidha jechuudha. Kanaaf yeroo namoota bira jirtu gammachuu isa dhawwattee nama biraatiif hin kennin. Isayyuu isaaf gammachuu irra caalaa kennuu qabda. Sanaa booda ofitti amanamummaan isaanii dabalaa. Isa malee yookaan si malee addunyaan kun isa ni jibbisiisti jechuudha. Qabxiinni dhumaa fi maqaa addaatiin wal moggaasu yookaan maqaa qananii walii moggaasu. Fakkeenyaaf Mahammadiin yoo ta'e maqaan isaa maammee koo akkamii? Aannan yoo ta'e immoo maqaan isaa aannoo koo, anniyyee jettee yoo waamteeni na amanii si malee addunyaan kun isaaf hin jirtu. Kanaaf gaa'ela kee yookaan jaalala kee isa dhugaa mirkaneeffachuu yookaan mana kee keessatti qabaachuu ni dandeessa. Namni kun jaalala sobaatiif yoo si bira dhufellee na amanii jaalala dhugaa keessa osoo hin jaallatin ni seena. Yeroo jaalalaa gaarii qabaadha. Aannan Tube immoo subscribe, share gochuudhaan seenaa jaalalaa garagaraa asoosama akkasumas gorsa jaalalaa ni argattu. Ani immoo Alidaan Muhammadin jedhama. Horaa bulaa. Jaalaltitee
finito dopo poi siete Daranya tonte Aku bukan aku siete Jalan titik Ibiterra finito dopo poi siete Daranya tonte Aku bukan aku siete Maltatati sono dicotate Maltatati sono dicotate Jalala Ifna wala tibte shaketala Manani wala li Numana la 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 Jalala Ifna wala tibte shaketala Manani wala li Mana la 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 Ya pay payon tala Pay payon dara chiptu Pay payon tala Pay payon dara chiptu Ya pay payon tala Pay payon dara chiptu 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 Pay payon dara chiptu Pay payon tala Anantiop, 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 Anantiop.